والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلي والإسلام بكجرت نتي لقيني اسم برها جرات اسم جتة بلي يمكن على سجنتا بريدو سجنتا أداك بديت بهذا دوبا أما ترتي سجنتا خنت نوجين ترادا أرى متدرين كي إن شاء الله أكاتا رب سبحانه وتعالى دجي رجلان مثلا التوبة تفكرها قون جئتي دجي تنرى رب سبحانه وتعالى الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رب سبحانه وتعالى كان جاء مؤمن توتجتشون ورقرتي وما سميها أنا خيسة قال الله ورب سبحانه وتعالى أمي سمي قدودنا في دجي قدودنا خيسة ورقل الله إرقس يا ربي دجي في سبيتنا أتي وابلاش أمني يا ربي فقنا عذاب النار إتآت إبدا حماسا جلايس يا ربي نجانو باسي والرجل دوبا هقا دجي تنا إرديمنو إربوبانو هقا أدوسيتو hoggaa bareessifamu dachii mootiin jallaanis irruma jiraatu mootiin haqaatis irruma jiraatu dachii ummanni biyya adda addaa bakka adda addaatirraa keessa jiraatu jechuudha. Ummanni addaan fagoo ta'e kan afaan isaanii addaa, bifti isaanii addaa, loqaan isaanii addaa dachii yoonii fi miizaana goodee akka gartee likkii uumama keenyaatti wajji wal bira qabnee ilaalle dachiin tun waan akkaan guddooti, waan akkaan gartee nama ajaa'ibsiisu. Walaakin dachiin tun uumama rabbi subhaanahu wa ta'aalaa uume keessatti hammam takka isin guddoodha. Walaakin dachii jechuun wallaahi makhluuqa rabbii keessaa irra xiqqoo isiiti jechuun boleewwan kiyya. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa waan gartee nu beeksise waan nu beeksise hedduu jira. duba dachiinis makhluuqa rabbii irraa hoggataatu dachiin irra jiraannee irra bobbaanu tun ilma namaa kan gartee irra jiru kanaaf baay'ee guddoo li'aannoo ilmi namaa deemee waliin fixuu hin danda'u. Duba gaafa gartee samii tana keessa ollaalte urjiilee dila kana agarta. Dachii tana keessa dhaabbattee halkan kana samii tana keessa hogganiif ollaaltu tafakkura godhu qabdi jechuudha. Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa وفي الأرض آيات للموقنين دجي تنا كيس بر غرسات جرا ورا غرفة مفجأ رب سبحانه وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون سميت لبوتي سن كيس هو ما لف قد الله لجا ميوغتك ساعة أمان تنا كيستي هوغا أدون dhiite harkan seenu dachii tanaatu deema moo samii aduu deema? Obboleessa kiyya addunyaa tana aalama keessa jirru kana keessatti waanni takkalleen tabakkatee sun jirtu. Haasihi arti dachiin tun fiigicha addaa keessa jirti. Aduusnis ni deemti. Jiini gartee ni deema. Jiini baatitti dachii tanaan naannawee baatii takkatti waliin gaha jechuudha. Duuba dachiinis sa'a 24tti fitti naannoyti. Haa ta'u ammoo amatatti hogga guyyaa 365tti dachiin tun aduutti naannoyti jechuudha. Yaa subhaanallah. Duuba amma sakandii ammaa tana keessatti sakandii takka keessatti dachiin tun dachiin guddoon tun ilma namaa baadhattee bishaan baadhattee gaara baadhattee xayyaara keessa deemu kana baadhattee qilleensa hunda baadhattee sakandii takkatti kiiloomeetira 30 siin utaalu jirti. Duuba